ayyaanni Idil-Fixrii waggaa 1446 Itoophiyaa dabalatee biyyoota garaagaraatti bifa duudhaa amantichaa eeggateen kabajameera. Naannolee Itoophiyaan qadduu fi bulchiinsa magaalota lamaanitti illee ayyaanni Idil-Fixrii waggaa 1446 kabajameera. Ayyaanni Idil-Fixrii waggaa 1446 magaalaa Finfinneetti kabajame irratti hordoftoonni amantii Islaamaa ayyaanicha irratti hirmaatan ayyaanichi akkuma kitaaba Qur'aan ajaju bifa seera amantichaa eeggateen kabajuu himuun hordoftoota amantaa Islaamaa hundaan baga geettanii jedhaniiru. Jechuun oduu dubbannu guyyaa gammachuu nama maraati kan nam tokko kan maatii tokko kan gosa tokko qofatu hin ta'in kan muslima addunyaa maraadha. Keessaayyuu Iida lama qaba. Muslimni Idil-Fixriif kan har'a kabajnu kan Idil-Adhaa kan guyyaa ji'a lamaaf guyyaa 10 booda kabajnudha. Kun guyyaa addaa, guyyaa dhaloota isaa, guyyaa gammachuu isaa, guyyaa cidha isaati jechuun danda'ama. Ummata Muslimaa mara kan Finfinnees, Oromiyaas, Itoophiyaas addunyaa marra jiranu kan afaan an dubbadhu kana dhaga maraa'u baga ittiin isin gahee baga waliin nu gahee jechuun barbaada. Miirri ayyaana Idil-Fixr baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaaf qophiilee garaagaraa kana dura dabarsineeti jirra. Ispeeshaalii ifxaara irratti obboloota keenya kiristaanaas musliimaas ta'anii hundi keenyayyuu waliin dabarsineeti turre. Har'a ammoo akkanatti bareennee uummata musliimaa hunda ta'anii dirree Iidaa irratti tokkummaa keenya ibsuudhaan iddoo kanatti argamu keenya baay'ee natti tolee jira. Walumaa galatti uummata musliimaa Itoophiyaa addunyaa irra jirtan hunda keessaniinu baga geessan baga geenya jechuun hin bara. Amantii Islaamaa bu'uurumarraa nageelabsaa akka jedha hordoftoonni amantichaa kunwwan nageenya kennaa fi waardiyaa ta'uun qaamolee nageenyaa fi mootummaa bira dhaabbatu qannaa jedhaniiru. Amantaan kamtuu nageelabsa ka'umsa nagaya. Islaamni immoo Islaam jechuun salaam jechuudha. Salaam jechuun nagaya jechuudha. Ka'umti isaatu nageenya. Nageenya bakka hin jirretti immoo wanti tokko hin jiru. Uumama tokko yaaduu hin danda'amu. Yoo nageenyi hin jiraanne ollixanii gabbaahu miti nyaatanii dhuguunu kan dirqamate sun hin jiru jechuudha. Sabni kamtuu gosti kamtuu waan fedhe amanu amantii kamuu keessaa jiraatu qaamni nageenya kabachiisu immoo qaama tokko qaama mara jechuudha. Biyya keenya biyya namoonni nageenya isiin iddoon hangi tokko nageenya isiin barbaannedha. Nuti immoo nageenya biyya keenya tokkoon keenya mana keenya irraa qabne hanga gartee biyya keenya guutuutti nageenya keenya eeggachuudhaan kan Iida keenyaas kabajuu nurraa eeggamu. Nageenya yeroo jennu ofuma mataa keenya. Nageenya jechuun jireenya, nageenya jechuun dandeettii, nageenya jechuun diinagdee, nageenya jechuun qabeenya, nageenya jechuun humna. Yoo nageenya hin jiraanne fayyaan hin jiru. Tokkummaan hin jiru, bobbaatee galuun hin jiru, hojjetachuun hin jiru. Kanaafuu hundinuu nageenyaaf dursa kennee nageenya mootummaa cinaa dhaabbatee nageenya eeguun dirqama hundaati jechuudha. Akka barsiisa amantichaatti guyyaa Iidaa kan qannee kennuun kan akkatti gargaaruun kawaan nyaatu dhabe nyaachisuun kadaara uwwisuun hunduu haga'umna isaati wal bira dhaabbatu ayyaana Idil-Fixrii waggaa 1446 kabajuu akka qabu yaamicha obbolummaa dhiyeessaniiru. Diinul Islaam maqumti isaayyuu salaam jechuun jireenya nagaa jechuudha. Nageenyaan dabarsuu qabna. Kan hin dandeenye kan harka qalleeyyii ji'a guutuu qarqaaraa turre, ji'a guutuu isa qarqaaraa turre kan ammoo ji'a 11ttis ammas akkaataa dandeenyeen wal gargaarree wal kabajnee amantaa biraas kabajnee warra harka qalleeyyii ta'an immoo qarqaarsa guddaa gochuudhaan waliin nyaannee waliin dhugnee dabarsuu qabna. Guyyaan har'aa kun guyyaa gammachuuti. Guyyaa gammachuun waliin qooduudha, waliin gammaduudha, waliin nyaachuudha, waliin ooluudha. Kanaafuu harka qalleeyyii keenya, miskiinota keenya hunda isaanii waan qabnurraa qoonnee fi mana keenyatti afeerree waliin nyaannee waliin dhugnee waliin gammachiisuudhaan dabarsuu qabna guyyaadha. ከጎረቤት ጋር ኦላን waliin kan qabu kan hin qabneef kennuun dabarsuu qaba. Baatii soomaa kana keessa akkuma Qur'aani dubbatu hunduu osoo gosaan afaaniin wal hin qoodin gama kamiinuu wal bira dhaabbachuun dabarsuun seera Qur'aanni nu barsiise hordoftoonni amantii Islaamaa hundi keenya hojiitti hiikuu qabna. Hojiileen misoomaa magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jiran miidhagina magaalattii dabaluun cinatti magaalaa jiraattootaaf mijattuu uumaa jiraachuu addeessu hordoftoonni amantaa Islaamaa ayyaana Idil-Fixrii waggaa 1446 irratti hirmaatan hawaasa tumsa isarraa eegamu taasisuu akka qabuuf dhaamaniiru. Dhimma uummataati, dhimma siyaasaati miti. Dhimma dantaa nam tokkooti miti. Eenyuun arguu qaba jechuudha. Abbaan fedhe dalagu kun dhimma walooti. Keessaayyuu immoo nu warra humnaan gadaanaa ta'e jara laallata. Ilaalamma otuu tokko waliin dhiibin, otuu walitti hin bu'in, otuu dabareen eegatu wal bira dhufataarra. Ijji keenya gaarii ilaala. Gamaa gamanatti gammadaa deemna. Keenyummaan nutti dhaga'ama, ofittummaan nutti dhaga'ama. Amma waardiyyaan misoomaa nuyi. Waggaa har'aa kooriidariin hin turre. Alhamdulillah reef kooriidariin ammanuu jalqabe ani akka carraa ta'ee maskiinattiin salaata yeroo baay'ee dur konkolaataa fudhadheen deemaa namaa wajjin hin deemaa nageenyas nan sodaadha. Amma garuu kophaa kiyya
kooriidarii keenya irratti kunoo aaddeen nu ijaarsistee abbichuun keenya nu hojjechiisee baay'ee gammachuudhaan sakuritii yaaddoon qabnu hattuun nu hatti jennee yaannu kana keessatti kooriidarii kana irratti ibsaa gaariidhaan yeroo gaariidhaan salaata keenya salaannee yeroo hunda waqtii shanitti masjida keenya deddeebinee taraawii keenya ishaasa ta'u taajuudasa ta'u salaannee kunoo arraan rabbiin nu gaheeraa jechuudha.